hedduun aappii karaa garaagaraatiin viidiyoolee akkasumas oodiyoo irraa daawunloodii itti godhatan na gaggaafachaa turtanii har'a aappii snaaptuubee kan jedhamu aappii kanas ni qabadhe dhufe. Aappiin kun gaafii namoota hedduudhaaf deebii taa'ee nabdi qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan kee qaqqaalii fi qaqqaalii warroonni karaa irra hedduun nama karaa tiktookiitiin akkamitti viidiyoo yuutuubii fi akkasumas wantoota garaagaraa irra viidiyoo salphaatti buufachuu dandeenya jettee na gaafachaa turtanii aappii kanas ni erga dhufe. Aappiin kunis aappii hedduu karaa salphaa fi ulaagaa hedduu nama hin gaafanne karuma salphaadhaan viidiyoo irraa buufachuu dandeessanii jechaadha. Viidiyoo fi oodiyoodha. Viidiyoo qofa osoo hin taane aappii snaaptuub jettanii barreessitan karaa Google Play keessatti argachuu dandeessanii jechaadha. Akkasumas YouTube channel kiyya description jala isinii kaa'a. Warroonni barreessitanii fi yookaan aappii kana kallattii argachuu dandeenya telegiraama kiyya jalaallee buufachuu dandeessanii jechaadha. Duraan dursee gara barnoota darbuu kiyyaan duratti like follow gochuun dagatinaadha. Akkasumas YouTube channel kiyya subscribe gochuun like gochuun akka namoota bira ga'u godhaa isiniin jedha. Gabaabaadhumaan erga aappii kana daawunloodii godhataniin booda erga keessintanii karaa salphaadhaan hayyama isin gaafata Allahu jettanii ammas irra deebitanii Allahu jettanii akkuma argaa jirtan kana sooshaal miidiyaa hunda walitti qabee isinii fide jechaadha. Sooshaal miidiyaa barbaadan feesbuuk irraayis akkasumas Instagram irraayis buufachuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf salphumatti namoonni hedduun irra kan gaafachaa jiran karaa tiktookiitiin yuutuubii gubbaadhaa akka buufannaadha. Fakkeenyaaf yuutuubii irra cuqaaftanii erga yuutuubii irra cuqaaftaniin booda akkasii keessa singalchaa viidiyoo buufachuu barbaadan salphumatti buufachuu dandeessanii jechaadha. Fakkeenyaaf yoo viidiyoo barbaadan asirratti isin hin baane kallattumaan gubbaa kanarratti barreessuu dandeessanii jechaadha. Akka karaa yuutuubii kanatti fakkeenyaaf amma zimedhate uummata akka baay'ee barreessituman garsi ergaa jechaadha. Kunoo akkanumatti wantoota garaagaraa buufachuudhaaf akkuma argaa jirtan kana mallattoo daawunloodii isinii kaa'eera jechaadha. Mallattoo daawunloodii kana asirratti isinii kaa'eera jechaadha. Kallattumaa irra cuqaaftanii jecha. Amma fakkeenyaaf taphas haa ta'u qura'aanas wantoota garaagaraa buufachuus haa ta'u erga barreessitaniin booda erga sarara kanaa isinii fide irra cuqaastan. Erga irra cuqaastaniin booda kunoo daawunloodii kallattumaan daawunloodii keessa galcheera jechaadha. Daawunloodii keessa galcheera. Daawunloodii keessa yeroo galchu kana sarara kanaan siistemoota garaagaraa asitti isinii fida. Asitti wanni isinii fiduuf oodiyoo godhuudhaaf, viidiyoo godhuudhaaf wantoota garaagaraa isin qaba. Isin maal gootanii asitti bakka kanarratti jechaadha. Bakka kanarratti 8,800 kan jedhu kanarratti cuqaastan. Maali isin kan barbaadde yoo viidiyoo kan barbaadan ta'e asirratti cuqaastanii ergasii asitti kallattiidhumaan daawunloodii isinii godhaa jechaadha. Keessa seentanii isinin garsiisan malee keessa seentanii hagam akka isa fayyadu hunda isaa karaa salphaadhaan argachuu dandeessanii. Akkuma isinin jedhe description YouTube channel kiyyaa fi telegiraama kiyya jala argachuu dandeessanii. Haga barnoota dhufu walitti deebi'uun nagaan tura. YouTube channel kiyyas subscribe like gochuun hin dagatinaa. TikTok illee obboleewwan koppii liinkii naaf godhaa haga ammaatti warningiin irraa hin kaane uggurin irraa hin kaane sababaan ta'eef akkasiin jira nagaan tura.